Harka fuune daawwattoota Qarshii Miidiyaa nageenya badhaadhaa ana obboleessa keessan Dajanoo. Har'a immoo mata duree baay'ee barbaachisaa ta'e tokko waliin mari'anna. Innis reeziliyaansi waan jedhudha. Reeziliyaansi maal akka ta'e beektu? Reeziliyaansi jechuun humna rakkoo keessaa ka'anii itti fufuuti. Ijoon dubbii keenyaa waa'ee biizinasii irratti dhimma faayinaansii wal qabate waan ta'eef biizinasii keenya keessatti yeroo baay'ee rakkinoonni adda addaa nu mudachuu danda'a. Kisaarawwan nuti hin eegne nu mudachuu danda'a. Isa kanaaf furmaanni pirinsipilii reeziliyaansi jedhu kanadha. Reeziliyaansi jechuun akkuma dura isiniin jedhe humna rakkoo keessaa ka'anii itti fufu. Environmentii daldala keenya keessatti gabaan keenya al tokko gadi bu'a, al tokko mu'aasii ol ba'a. Maallaqa dhabuu dandeenya. Maamilli keenya hir'achaa deemuu danda'a. Pirinsipiliin reeziliyaansi jedhu kun kanaaf furmaata ta'a. Reeziliyaansi humna rakkoo keessaa ka'anii itti fufuu chaalenjiiwwan jiru mo'achuudhaan kastamar atiraaktiif goonee gara keenyatti deebisuudhaan hanqina maallaqaa nu mudate kallattiiwwan itti argannu mijeessuudhaan abdii kutannaa tokko malee akka itti fufnu biizinasii keenya raan akka goonu nu taasisa. Egaan akkuma beekamu namoonni milkaa'uun baay'een isaanii akkuma jalqabanii hin milkaa'an. Mee seenaa namoota naannoo keenya jiru iyyaafadhaa. Warra gamoowwan baay'ee qaban, warra konkolaataa danuu qaban, warra maallaqa akkaawuntii isaanii irratti maallaqa gurguddaa sochoosan mee isaan hin qoradhaa. Akkuma jalqabanii fiixee milkaa'inaa irra hin geenye. Chaalenjiiwwan kisaarawwan baay'ee keessummeessanii dabarsaniiru. Isaan keessaa akka addunyaatti kanneen akka Waalt ni jiru, Koloneel Senderii ni jiru, Saamu'eel Leengeelii fa'aa fudhachuu ni dandeenya. Saamu'eel Leengeeliin biyya Ameerikaa keessatti saayintistii baay'ee beekamaadha. Isa qofa miti. Fiizististiidha. Akkasumallee astiroonomistii beekamaadha. Baay'ee keenya xiyyaara eenyutu oomishee jedhanii yoo nu gaafatan Wright Brothers jennee deebisna. Orville fi William jechuudha. Garuu seenaa dudduuba isaanii yoo ilaalle proposaalli xiyyaara oomishuu yookaan immoo biizines pilaaniin sun kan Saamu'eel Leengeelii bara 1890 keessa biyya Ameerikaa keessatti yaadrimee yookaan yaada xiyyaara oomishuu jedhamutu ture. Akkasuma mootummaan biyya Ameerikaa fandii guddaa Saamu'eel Leengeeliidhaaf ramadee haga doolaara 50,000 kan ta'u. Ilaalaa doolaarri 50,000 yeroo sanitti baay'ee guddaa. Hamma kana Saamu'eel Leengeeliidhaaf ramadee akka inni xiyyaara hojjetuuf tumsa baay'ee godheefi. Isa qofa miti tiimiiwwan adda addaa Saamu'eel Leengeelii gargaaran ijaaramanii miidiyaan follow happy hojii isaanii hordofu kaa'amee fi haala kanaan Saamu'eel Leengeeliin xiyyaara hojjechuu irratti bobba'e. Guyyoota muraasa booda akkuma dalageen yaalidha. Hangaa'onni mootummaa, miidiyaawwan, keessummoonni kabaja adda addaa affeeramanii yaalii xiyyaara balaliisuu gaafa eegalchiisan xiyyaarri Saamu'eel Leengeelii hojjete fageenya dheeraa osoo hin deemin galaana keessatti kuftee caccabde. Si'a lammaffaadhaaf ni yaale hammallee deemtee kuftee caccabde. Gaafa kana warri miidiyaa sun hin qaana'anii mootummaan biyya Ameerikaatillee hin qaana'e Saamu'eel Leengeelii irree abdii kutate. Biizinasii isaa kanarratti abdii kutate. Harka isaa keessaa fudhatee jechuudha. Yeroo sanatti obboloonni lamaan Wright Brothers immoo suuqii keessatti suphaa baayiskilii hojjechuudhaan jireenya isaanii geggeessu ture. Hojii Saamu'eel Leengeelis ilaalanii isa hordofuudhaan isa faana dorgomuu eegalan. Bara 1903tti Disembarii 17 akka biyya Faranjiitti bara 1903tti obboloonni kun
hojii xiyyaara uumuu kana milkaa'an har'a maqaan isaanii galmee seenaa irra jira. Saamu'eel Leengeeliin osoo irra deddeebi'ee hojjeteera ta'e ni milkaa'a. Garuu abdii kutate, garuu harka isaa keessaa fudhate. Reeziliyaansiin isa biran turre, cichoominni isa biran turre. Risoorsii qaba, risoorsiin jira. Mootummaan isa gargaaraa jira. Baajanni isaaf ramadameera. Tiimii qaba. Biizinasii keessatti reeziliyaansiin risoorsii ni caala. Cichoominni abdii kutannaa malee hojjechuun kufaatiiwwan kisaaraa jiru hundumaa keessatti reeziliyaansiin risoorsii ni caala. Wanti nuuf galuu qabu garuu reeziliyaansiin rakkoon akka hin uumamne godhaa jechuu miti. Lakkisaa akkas jechuu miti. Reeziliyaansiin rakkoo mudate sanaaf cabsinee akka baanu nu gargaara. Kanaaf hordoftoota koo gaafa kisaaraan nu mudatu maal gochuu qabna ree? Gaafa kisaaraan nu mudatu waan shanan kana gochuun nurra jira. Tokko, kisaaraa keenyarraa barachuu qabna. Namoonni baay'een abdii kutatu, of komatu. Reeziliyaansiin garuu akkasuma miti. Reeziliyaansiin garuu kisaaraa kanarraa maalan baradhee jennee akka of gaafannu nu taasisa. Ilaala, daldala keessatti dogoggorri nuti al tokko dogoggorru gatii guddaa waan nu baasisuu danda'uuf dogoggora keenya baay'ee irraa barachuun nurra jiraata. Lama, miira kee to'adhu. Yeroo kisaaraan nu mudatu daldala keessatti gaafa kisaarru sodaatu jira. Dhiphannaan namatti dhaga'ama. Raafamatu dhufa. Garuu miira hamaa keessa teenyee murtoon nuti murteessinu jireenya keenya, daldala keenya, itti fufiinsa keenya irratti dhiibbaa guddaa waan qabaatuuf miira keenya tasgabbeessuun nurra jiraata. Inni sadaffaan karoora haaraa qopheessi. Dura maalan dogoggore? Maalan immoo sirreessuu danda'a? Opportunity yookaan carraan ani qabu immoo maalidha? Jedheeti qaama furmaataa ta'e. Kaleessa kasaarteetta? Kaleessa wanta ati yaadde galma siif hin geenye? Karoora haaraa qopheessi. Inni afuraffaan neetworkii cimaa qabaadhu. Daldaltoonni milkaa'oon gaafa kisaaraan isaan mudatu kophaa hin ta'an. Gorsistoota isaanii irraa gorsa fudhatu. Obboloota daldalaa, hiriyoota daldalaa isaanii irraa gorfa fudhatu. Namoota ekspiriyaansiidhaan isaan caalu, muuxannoodhaan isaan caalan irraa muuxannoo fudhatu. Haala kana hundumaa wal tumsiisuudhaan biizinasii isaanii irraa godhu. Inni shanaffaaf inni dhumaa abdiin kutate. Never ever give up. Milkaa'inni guddaan yeroo baay'ee gara dhumaatti argama. Namoonni baay'een garuu baay'ee kan nama gaddisiisu dhumarra gaaniif abdii kutachuudhaan dhaabu. Oromoon gaafa mammaakuu bari'uuf gaafa jedhu dukkanni hammaataa jedhu mitiire. Yaaltee milkaa'uudhaaf gaafa jettu abdii kutatta taanan wanita akkas gochuu siif hin malu. Abdii kutachuurraa abdii kuti. Hordoftoota koo kisaaraan daldala keessatti kisaaraan dhuma miti. Kutaa imala milkaa'inaati malee. Rakkoon arra nu mudatu kisaaraan arraa barnoota boriiti. Barnoonni borii ammoo milkaa'ina egereeti. Kanaafuu abdiin kutatin. We resilient man. Yoo isinitti tole like, share, subscribe gochuudhaan na bukkee dhaabaa.